dhimma keenya ajandaan keenya ittaanu waa'ee Premier League England nita Premier League England egaa jimaata tapha shaampiyooniin liigichaa Liverpool Bournemouth keessummeessuun kan jalqabu nita Liverpool shaampiyooniidha maallaqa guddaa baasee jira. Bournemouth jijjiirraa taphattootaan taphattoota hedduu keessatti taphattoota ittisaa gurguruudhaan bu'aaf guddaa kilaba buufateedha. Walumaa galatti Premier League England irratti bara kana jijjiirraa taphattootaaf kilaboonni maallaqni isaan baasan doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.5 ta'etti kan inni jiru birrii Itoophiyaatiin biiliyoona 300 fi biiliyoona 50 jechuudha. Kun maallaqa guddaa kilaboonni Premier League England irratti hirmaatan baasanii jiru. Hedduun isaanii xiyyeeffannaa guddaa gochuudhaan taphattoota sarara fuulduraa mallatteessuu irrattidha kan xiyyeeffatanii hojjechaa kan turan. Beekamaadha yeroo hundas Premier League England liigota addunyaa irraa beekamaadha eeggamaadha. Bara kana garuu maallaqni isaan baasan kun taphattoonni gamanumaan kilaboonni sadarkaa gadirraa ol guddatan Sunderland akkasumas Burnley faa isaanillee maallaqni isaan baasan guddaadha. Kun liigichaan hedduu akka eegamu isa taasisuu ni danda'a. Kun miyaada miidiyaalee qofaaf natti hin fakkaatu. Premier League England akkuma tuu kaaftee liigota gurguddaa Awurooppaa shanan keessaa jalqabarra liigii jirudha. Liigichi maqaa qofa osoo hin taane hamma maallaqa baasunillee ammoo morkataan qabu. Amma akkuma tuu kaaftee yoo xinnaate paawundii gara biliyoona 2tti siqu baasanii jiru. Jijjiirra hanga ammaa hin goolabanii yoo xinnaate gara guyyaa 19tti hafe xumuramuudhaaf gatiin rikoordii ta'e Premier League Englanditti dabalamee jira. Hedduun isaanii ammoo yaada ati kaafte kana kan deeggaran jalqaba. Eessatti mallatteessifatan isa jedhudha. Sarara fuulduraa sarara qarqaraatti irratti taphattoota baay'inaan mallatteessisan. Liverpool shaampiyoonii liigichaa jimaata dhufu Bournemouth waliin kan eegaluun maallaqa inni taphattoonni itti baase taphattoota amala sarara fuulduraa qaban goolii galchuu danda'an irratti. Hugo Ekitike paawundii miliyoona 80 ta'uun Florian Wirtz yoo xinnaate yuuroo gara miliyoona 100 miliyoona 40tti siqame taphataa kanatti maallaqni kan inni bahe. Kana alatti taphattoota akka Milos Kerkez mallatteessifateera Liverpool. Walumaa gala maallaqa kara paawundii miliyoona 200 miliyoona 50 ta'u baasee jira taphattoota hanga amma Alexander Isaaquu gara Liverpool dhufuuf kana boodas Mark Guyin gara imaluudhaaf gara Liverpool adeemsa marsaa itti aanu akka xumuran walitti dubbataa akka jiranidha. Haala kanaan eegale Premier League England kilaboonni bara darbe sadarkaa lammaffaaf sadaffaadhaan xumuran ammoo bara dhufu imala Liverpool akka tasaa yookaan osoo hin yaadamin waancaa kan harkaa fudhate salphaatti gadi lakkisuuf hin hedan akka ilaalchaaf adeemsa isaan ganna kana ittiin raawwatan kan ilaaltoo ta'e. Arsenal waggoota 3 darban Premier League England sadarkaa lammaffaan xumuree barootaan achaanu Manchester City taanee bara darbe ammoo geggeessituu Liverpool ta'e akka nama geggeessuutti geggeessee biraa deebi'eera guyyoota xumuraatiin. Bara kana garuu saniif hin ta'u jedheera. Sarara fuulduraa irratti sadarkaa Awurooppaatti goolii hedduu taphataa galchee xumure tariitii liigii Portugal keessa isaa taphatuutiin ala Victoria Okres fideera. Taphataa Chelsea keessatti qarqarra taphatu Noni Madu'a kee fideera kan akka Zubamendi sara gidduutti irratti fideera Arsenal. Goolii eegaa peenaalitii tarii naaf deebisa jedhee mallatteessifateera Kepa. Haala kanaan Premier League England jimaata yeroo eegalu baroota kanaan duraatirraa wanti adda taasisu jira. Manchester United kan kanaan dura Real Madrid wal fakkaatu BBC mallatteessifateera. Benjamin Kunya taphattoota kana sadeen sarara fuulduraa irratti taphatan paawundii miliyoona 200 miliyoona 7 baaseera. Kaaleebaa gidduu irratti fidachuudhaaf hojii eegaleera Manchester United. Manchester City bara darbe osoo hin eegamin Pep Guardiola waancaa tokko malee xumureera. Haalli amajjii darbe irraa eegalee hanga jijjiirraa ganna kana Tijani Reinders akkasuma immoo taphataa inumaayyuu kubbaa yoo lafarra gangalchuu akka Lionel Messi jedhamu lammii France Cherki mallatteessifateera. Ayaan Atnur Premier League keessatti muuxannoo kan inni qabu taphattoota kana ala yoo xinnaate Pep Guardiolaan garee kana ijaarratanii Kevin De Bruyne keessaa ba'ulleen Tijani namoo dheengadda goolii 2 galchuun waancaa kilaboota addunyaatti irrattis Pep Guardiolaan waan barbaadu akka isaan buusuu danda'u mul'iseera. Haala kanaan qindaaniiru. Kilabootumti biroo akkuma tuu kaaftee Premier League England liigota birootirraa wanta adda godhu keessaa sadarkaa 20ffaarra gareen jiru kilaba shaampiyoonummaadhaaf morkaturraa yeroo inni qabxii irraa fudhatee imala shaampiyoonummaa kilaboota kanneen irraa hambisu kan inni mul'atu. Haala kanaan maallaqni ammoo isaanuu baasaa jira. Sunderland faan baasaatiin jiran gara euro paawundii miliyoona 100 miliyoona 20 ol baaseera. Sunderland mataasaa isaanumti mataasaa kan akka Jaakafan dhufanii Premier League England amma kilaboonni kanneen dakaa ol guddatan salphaatti siin kennan. Isaan ala garuu top
4 yookaan top 5 warri jennu kun eenyu warri jedhaman Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Joe Pedroon ibidda ta'eera miti Chelsea keessatti Brighton irraa akkuma dhufe jalqabumaa immoo hanqina goolii galchuudhaan qaban Cole Palmer as keessa inni jiru Jackson xiqqoo gaarii ture gadi bu'ullee Daanlee Delap Chelsea ti dabalameera taphoota madaallii ga'umsatii fi waancaa kilaboota addunyaatiin Chelsea PSG akka injifatu taphattoota gargaaran keessaa isa tokkodha. Haala kanaan Premier League England bara 2025 jimaata dhufu yoo eegalu akkam ta'a kan jedhu daran akka eegamu wantoota taasisan keessaa isa tokkodha. Amma Liverpool ammallee gabaa keessa hin baane fakkeenyaaf haga ammaa maallaqa baaseen tokkoffaarra jira. Ammallee Alexander Isak akkasumas Guhi ittisa jidduu irratti Liverpool kan dhengadda tapha kara Community Shield Palace mo'atame irrattis xiqqoo rakkoon kun sirriitti mul'atee jira. Taphataadhuma Crystal Palace Mark Guhi mallatteessuudhaaf baay'ee akka hojii manaa isaa fixeedha kan himamaa kan jiru. Akkuma kaasetti egaa Chelsea taphattoota 11 ta'an mallatteessee jira. Waggaa waggaadhaan Chelsea taphattoota haaraa ofitti dabalaa hin gaggeessaa. Taphattoota filannoo hedduu kilaboota qaban keessaa tokkodha. Manchester United taphattoota sarara fuulduraa 3 qofaaf maallaqni inni baasee guddaadha. Fakkeenyaaf iddoowwan garaagaraa rakkoon isaa akkuma jiru ta'e bara darbee idaa goolii 10 kan inni golabe. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf taphattoota 3 qofaaf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 5 baasee jira. Arsenal sarara jidduu akkasumas hanga sarara fuulduraa irratti hanqinoota jiraniif maallaqa guddaa baasee jira. Goolii egaa lammaffaas mallatteesseetti kan inni jiru. Manchester City akkasuma Manchester City waancaa kilaboota addunyaan dura taphattoota hedduu mallatteesseetti kan inni jiru. Tottenham illee leenjisaa haaraa Thomas Frankin qaxaruun alatti taphattoota hedduu mallatteessuudhaan kilaboota England ammaaf yookiin kilaboonni Premier League England top 6 warra jennu kun maallaqa guddaa haga kana baasaniiti kan isaan jiran. Tarii amma Galacticon kanaan dura Spainitti Real Madrid fi Barcelona keessatti mul'atu sun amma England keessatti sanuu baay'eeteeti kan mul'achaati kan jiru. Fakkeenyaaf amma Arsenal gaafa kaastu taphattoota filannoo jalqabaatiin galchuudhaaf Mikel Arteta amma mala taphaa irrattis filannoo taphattoota irrattis rakkachuu akka danda'an homaa shakkiin hin jiru. Liverpool yoo kaastu fakkeenyaaf Saalaan ni jira akkasumas Alexander Isaaqiin dabaluudhaaf deemaa jira. Ittisa jidduu irratti taphattoonni lamatoo jiran ammas Mark Guhin dabalataan fidaati kan inni jiru. Egaa leenjistoonni taphattoota filachuudhaaf hanga rakkatanii taphattoota mallatteessaati kan isaan jiran. Tarii ligichaan wanta addaa kanarra mul'achuu danda'u jennee kaasuu ni dandeenya. Dabalataan amma fakkeenyaaf kilaboota liigichaatti haaraa ol guddatan sadeen Sunderland akkasumas Burnley fi Leeds United walumatti gara paawundii miiliyoona 300 kan isaan baasan. Kun maallaqa guddaadha kilaboota haaraa liigii chaampiyoonshiippii irraa ol guddatan jechuudha. Liverpool bara darbee haala salphaan liigichaan waancaa fudhatee jira. Bara kana garuu waancaan liigichaa haala salphaatiin garana ni deema jedhanii tilmaamuun waan ulfaatu natti fakkaata. Walumaa gala maallaqa jabaa paawundii amma kilaboonni England baasan kana keessa paawundii miiliyoona 800 kilaboonni afran baasanii jiru. Manchester City, Liverpool, Arsenal fi Chelsea paawundii miiliyoona 800 kilaboota 20 keessaa arfan isaanii baasan. Harka walakkaatti siqameti maallaqni paawundii miiliyoona 800 baasuu jechuun gara paawundii biliyoona tokkotti kan siqu taphattoota kilaboota kanneen arfantu baate. Akkaataa ragaa xiinxala Opta Super Computer kaanillee kilaboota shaampiyoonummaadhaaf tilmaama argatan keessaa warri kun arfan isa tokkodha. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea haala kanaan akkasiin gadi sisigaatanii sadarkaa tokkooti hanga afurii warra xumuru jedhanii tilmaama kaanidha. Tariitii amma murkataa jabaa ta'a jedhee hanga tilmaama isa marsaa jalqabaa san caalaa Manchester United garee eegamne ta'uu danda'e dhiyaachuu danda'a. Keessumattuu Carlos Baleba Sara gidduutti irratti kan argatu yoo ta'e Manchester United amma dargaggeessaa fidan Benjamin Sheshko akkasumas Matthias Cunha, Brian Mbeumo taphattoonni kunneen bara darbe goolii isaan galchan goolii waggaa guutuu Manchester United Premier League galche caala. Walitti goolii 48 galchan isaan Manchester United goolii 44 galche. Ruben Amorim tooftaa taphaa isaanillee itti jijjiiruudhaaf kan itti dirqaman jedhamee kan eegamu keessa bara kan haala addaatiin itti qindaa'eera. Tarii goolii eegaa Donnarummaa fudhachuudhaaf isaan yaada Manchester City gidduu galee osoo goolii kan argatan yoo ta'e tariiti akka jetteetti adeemaa jiruun Manchester United kilaba salphaa tilmaaman arganne isa olaanaa sadarkaa 15ffaan an xumure. Seenaa isaa waggaa 51 keessatti qabxii gadi aanaa goolii baay'ee kan itti gale taphoota hedduu Premier League keessatti kan itti mo'ame bara darbe. Kilaboonni kan Old Trafford stadium isaa gaafa ilaaltu stadiumii guddaadha. Sadarkaa addunyaatti kilaboonni reef
gabaa keessa galaati kan isaan jiran. Manchester kilaba baay'ee simboo qabudha. Haa ta'uti garuu waggoottan darban keessa Sir Alex Fergusoniin booda simboo bara darbe immoo guutumaan guutuutti seenaa isaatiin qabxii argee hin beekne kan inni goolabe. Egaa tarii deemee baranaa fakkeenya maallaqni guddaan bahu kun leenjistoota irratti dhiibbaa guddaa fidees kan sodaatu baay'ee isa kanaafan deeman keessumattuu amma Liverpool marra haa kaanu shaampiyoonii liigichaatti jimaata taphataami. Liverpool taphattoonni inni fide taphattoota amala akkamii qaban Florian Wirtz baay Leverkusen keessatti sadarkaa Bundesliga jarmatti kubbaawwan maal jedhan milkaa'oo ta'an daddabarsuudhaan bara guutan darbe sadarkaa jalqabaatti taphataa taa'e. Hugo Ekitikeon taphataan kun Bundesliga Jarman keessatti Eintracht Frankfurt keessatti taphataa dargaggeessa goolii gara 15 galchee kubbaa gara 8 mijeessee kenne walumaa gara goolii 3 keessaa taphataa qooda qabu ture bara darbee. Taphattoonni kan biroo Muhammad Salah amala akkasii qaba. Liverpool amala akkamiitiin dhiyaachuudha bara darbe amala akkamii ture Liverpool isa jennuuf Liverpool bara dhufu haalli inni ittiin dhiyaatadhaaf Jurgen Kloppin booda keessumattuu Arne Slot filannoodhaaf isa rakkatati jette. Soboslai amma jira sarara gidduutti irratti. Soboslai osoo jiru sarara gidduutti irratti taphachuu danda'an Florian Wirtz Videira Cody Gakpo as keessa jira. Akkasuma immoo taphattoonni biroo Gravenberch bara darbe ga'umsa olaanaa baate lakkoofsa 6 taphataa taphatu jira. Muhammad Salah qarqara taphata. Ekitikeon sarara lakkoofsa 9 taphachuu danda'a. Liverpool akkam ta'a isa jedhu tooftaa akkam taphata. Arne Slot tooftaa inni fide kun isa akkan dhufu yoo ta'e maal yaadeet isa jedhu kanaaf tooftaa akkamii taphata isa jedhu tarii taphattoonni lamaan Bundesliga Jarman keessatti kubbaawwan taphattoota saffisaan gara fuula duraatti deemaniif Arne Slot ammoo bara darbe tooftaa inni taphatu keessaa keessumattuu qarqara lamaaniin kubbaa morkattoota isaaniirraa saffisaan dafanii fudhachuu yoo immoo gareen isaanii kan dhiibbaa isaa irratti ta'u ta'e kompaaktii ta'anii deebi'anii ittisuu irratti garee hundaa isa kanaaf tapha dheengaddaa irratti immoo ittisuu irratti rakkoo itti uummate keessaa Virgil van Dijk hamma tokko umrii isaas deemeera taphataan kana isa kanaaf sarri isaanii kan ittisa gidduu rakkoo akka qabu waan xiinxalaan isa kanaan maarkii guyyaa inni fidate kana ta'uu baannaan maallaqni guddaan Arne Slot Liverpool keessatti bara kana baase Jurgen Klopp booda maallaqa hammanaan baafne gootaan turan inni kun mataasaa dhiibbaa guddaadha kan inni qabu jedheen ani kaasu gama Arsenaaliin kan atuu kaafte yoo ta'e maallaqni kun leenjistoota maal keessa galchina seette Mikel Arteetanii seenuma Arsenaal keessatti maallaqa akkas guddaa ta'e hin baafamne erga Mikel Arteetaan dhufanii. Kan jalqabaati amma bara darbee sarara fuulduraa irratti lakkoofsa 9 sirrii hin qabnu jedhaniiru goolii garuu galchaniiru gooliiwwan bara darbee irraa gadi haa bu'u malee Mikel Arteetaa nama waan komatu hin qabu sarara ittisa isaanii dachaa qabu taphattoota 2-3 ta'an kan qabu qarqara irratti akkasuma sarara gidduutti irratti Norgaard dabalatee amma izeen illee gaafatamaa jira. Izeen gara Tottenham deemullee danda'a yaadni jiru jiraatu amma Tottenham Arsenal waa fiduudhaaf yaadeera. Mikel Arteetaa maallaqa hagana baasanii waggoota 3 darban sadarkaa lammaffaan xumuranii bara dhufu walakkaa liigichaa yookaan immoo boksingii dayiidhaan booda imallii fi maalummaan Arsenal itti murtaa'e dhiibbaa guddaan an irra kaa'u keessaa Mikel Arteetaa dheedheen kaasa. Fakkeenyaaf amma Liverpool bara darbe shaampiyoonii ta'eera yoo xinnaate hirmaannaa Champions League Awurooppaa milkeeffatullee hangas mara Arne Slot maallaqa baasellee ijaaramuu isa barbaachisa. Manchester City bara darbe guutummaatti akka waan sigigaatee kan inni ta'e tabba san keessaa ol bahuudhaaf Pep Guardiolaan tariiti waancaa malee waggaa lama walitti aansanii dhabanii hin beekan isa kanaan deebi'uu akka danda'an akeekaniiru. Enzo Maresca waancaa kilaboota addunyaatiin booda abbaan qabeenyaa kilabichaa Tony Boyle dhiibban dirqama Premier League England injifachuu osoo hin taane morkataa jabaa ta'uu fi garuu immoo Champions League Awurooppaa kilaboota Awurooppaa irratti hirmaachuu garee standardii eeggate wayii akka ijaaranii kaayyoo qabna jedhaniiru. Manchester United karoorri isaanii bara 2028 reef jalqaba Amorim karoora isaa waancaa fudhachuudha. Garee ijaaruudha. Garuu immoo Champions League Awurooppaatti deebi'uudha. Champions League Awurooppaa deebi'u garee ijaaruudha amma kaayyoon isaa. Kana keessa gaafa laaltu Arsenaalitti baay'ee ulfaate jedhan kananii kaasu. Kanas ta'u garuu bara darbe gaa goolii hammana galche taphattoonni kun hamma tokko fooyya'an san garee wal baran keessa jiraatanii goolii eegaa bara darbe kubbaa hedduu deebise goolii eegaa Premier League England cimaa erga qabaate sarara fuulduraa irratti ammoo sadarkaa Awurooppaatti taphataa waggoottan lamaan darban hammasaa goolii hin galchine Kylian Mbappé faan hammasaa goolii hin galchine waggoottan darban kan sadarkaa Awurooppaatti Portugal ta'us isa kana erga fidate Nooni Madu'akee maallaqa hammana erga fidate Mikel Arteetaan kana booda waggaa 21 booda waancaan gara London hin dhufu taanaan teessoon isaa dursee leenjistoota hollatu keessaa isa tokko jedheen kan inni kaasu. Amma fakkeenyaaf karaa biraatiin immoo fakkeenyaaf amma taphattoota sarara fuulduraa kun baay'achuun
tarii dorgommiin Erling Haaland fi Mohaammed Salah jidduutti ture kophee warqee badhaafamuudhaaf. Bira kana garuu taphattoonni haaraan Sheshkoon dabalamee jira, asii Yokoresh dabalamee jira. Beekamne Saalaan achuma jira garuu Isaaqillee dabalamuu ni danda'a. Baay'inni taphattoonni kophee warqeedhaaf morkatan kunis dabaluun tarii liigichi bifa addaatiin akka eegnu wantoota taasisu kubbaan miilaa gooliidha kan ittiin miidhagu. Taphattoonni goolii galchan liigota keessatti baay'achuun miidhagina dorgommichaa kan dabalu jennee kaasuu ni dandeenya. Kun waan ooluu miti garuu ragaalee irratti hundaa'anii suupper kompiitar garaa yoo xinnaate daatawwan 100,000 ol walitti qabadhe jedhee tilmaama kaa'een bara 2025-26 badhaasa kophee warqiitii fi Erling Haaland injifachuu danda'a jedheera. Mohaammed Salah kan bara darbeerraa waan wayii gadi buusuu danda'a. Ragaalee inni dhiyeesse kan ilaaltu waancaa Afrikaatti irratti yoo xinnaate gara taphoota 6 Ijiptii gaafa hirmaattu ni taphata. Xumuraaf gaafa Ijiptii geesse immoo kana caalaa deemuudha kan inni danda'u. Gidduu kanarratti miidhamni jiraachuudha danda'a. Tarii Erling Haaland bara darbe gareen qindaan Manchester City dhabamuudhaanis wal qabatu akka ta'es ta'u haalota rakkisoo keessatti goolii 22 galchee miidhamaanis taphoota muraasa jala darbee ture. Isa kanaaf dhibbeentaa 64 ol Erling Haaland badhaasa kophee warqiitiif mo'achuu danda'a yaada jedhuudha. Victor Yokeresh harka 4.9tti siqu baay'ina goolii galchuutiin morkatummaa keessa seenaa yaada jedhu kan isaan kaasan. Isa kanaaf tarii Benjamin Sheshkoon taphataa dargaggeessaa Manchester United keessatti ammoo haala amma jiruun kan ilaaltu yoo ta'e immoo morkattummaan Erling Haaland fi Mohaammed Salah akkasuma Victor Yokeresh qofa akka hin taane kan agarsiisu. Maatiyaas Kuunyaa fi Biraahim Beemboon taphattoota Duubalee Fernandes jira. Taphattoonni lama Manchester United mallatteessifate immoo amala kubbaa saffisaan gara duraatti sarara peenaaltii keessatti kennuu irratti taphattoota Premier League England keessatti beekamtii qabanidha. Inni kun morkii badhaasa kophee warqee kanaan ala reekoorduutumti goolii galchuu Premier League England kan kilabootatillee akka dabaluudha kan natti agarsiisu. Premier.com ragaa baasee Premier League England bara dhufu qabxii 90 galmeessuun ni ulfaataa jedha. Haala amma jiruun. Kana jechuun gareen ati waliin morkattu hundumti garee cimaadha. Qabxii 3 irraa fudhatte fudhachuun ulfaata. 90 ol ulfaa jechuun kanaan dura bara Pep Guardiola amma qabxii dhibbaatti seenaniiru. Bara dhufu garuu kun ta'uu dhiisuu mala yaada jedhu kan isaan kaasa isa kana olaatu. Yoo baay'ee qixaan xumuruu danda'u waan ta'eef. Kilaboota jajjaboo waliin. Dhugaadha. Mama kun egaa keessattuu amma akkuma kaasnetti liigonni kaan waliin wal bira qabdee immoo gaafa ilaaltu tarii Premier League England maallaqni inni baasan fakkeenyaaf La Liga irra gaafas kaastu Real Madrid akkasumas Barcelona darbee Atletico Madrid yoo ta'an alatti kilaboonni hagas maraa maallaqa guddaa baasanii taphattoota mallatteessanii jiran gurguruun yoo ta'an alatti bara kana kilaboonni Spain gurguddoo lamaan illee dadhabaniiti jiru. Fakkeenyaaf Real Madrid taphattoota mobilisa barbaadaati kan inni jiru yookiin kontiraataa kan fixan adamsaati kan inni jiru. Manchester Barcelona illee akkasuma galmeedhaaf rakkataara inni. Galmeedhaaf rakkachaa jira. Inni immoo amma deemee Premier League England bifa addaatiin akka kaasnu kan taasisee kanumaaf gabaan taphattoota kun ammas hin xumuramne banaadha. Yoo xiqqaate liigichi jalqabee torbee 2 torbee 3 itti fufa. Kanaaf taphattoota mallatteessuudhaaf Liverpool ammas hojii manaas akka hin fixne odeeffannoowwan ba'aa jiran. Alexander Isak kaleessa Newcastle farra deebi'ee akka hin taphanne beeksiseetti kan inni jiru. Deemee taphataa kana Newcastle Liverpooliif gurguruun isaa dirqamuudhaaf itti deemaati kan inni jiru. Tapha Community Shield irratti Palace ni uumaman hanqinni ittisa Liverpool ba'ee mul'atee jira. Rakkoon kun hin furamu yoo ta'e ammas Liverpool liigichaan morkachuudhaaf akka rakkatudha kan agarre. Kanaaf bakka kanattis hanqina isaa fooyyessuudhaaf taphattoota lama wajjin haasaa keessa jira. Manchester United isarra jidduu irratti taphataa mallatteessuu akka barbaadudha. Dabalataan Arsenal illee ammas taphattoota sarara fuulduraa dorgommii keessa akka seenan. Taphattoonni baay'achuun yeroo tokko fakkeenyaaf Manchester City gaafa ilaaltu akkasumas kilaboonni waancadhaaf taphatan Liverpool kanallee gaafa ilaaltu taphattoota tooftaa tapha barbaaduun akka filannoo leenjisaatti taphattoota kanneen jijjiiranii rotation systemiidhaan fayyadamaa turan bara darbee kanaan goolee hedduu galchuudhaan milkaa'eetti kan inni jiru waancaa fudhatee jira. Bara kanallee akkasuma taphattoota kanneen haala kanaan fayyadamuudhaaf Mikel Arteetaas gara sana yeroo darbee yeroo baay'ee Mikel Arteetaan taphattoota dhaabbitaan 11 alatti yeroo baay'ee fayyadamaan ture. Amma garuu
jennoo isaanii sanaan itti fufuu danda'u kan jedhu shakkiidha. Taphattoonni isaan mallatteessan akkasumas taphattoonni kilabicha keessa jiran gaafa laaltu tooftaan taphaa isaanis akkasumas filannoon taphattoota isaanis gonkumaa jijjiiramuu akka danda'u wanti akeekuu dandeenyu ni jira. Kanas ta'e sana Premier Leaguein England jimaata yoo eegalu Liverpool morkiisaa kan Bournemouth wajjin taphachuudhaan tokko kan jedhu ni ta'a kan bara dorgommii 2026 fi 27 25 fi 26 taphoonni eeggaman hedduun ni jiru. Taphoota kanneen akaasnu dilbata Old Trafforditti gamanumaan egaa morkiin kilaboota jajjaboo wanta adda taasisaa ammoo bara kana keessumattuu Manchester United fi Arsenal walitti dhufanii morkiin kilaboota kana akkuma eegamutti ta'e taphattoonni lama kilaboota kana lamaaniin barbaadamaa turan garuu bakka barbaadaman hin dhaqin lamaan wajjala darban lamaantu walitti dhufan. Manchester Recorrection mallatteessuudhaaf Mourinho hojjetaniiru. Arsenal ammoo baroota Benjamin Sesko barbaadaa ture Mikel Arteetaan hanga bara dorgommii kanallee taphataan kun akka dhufuuf barbaadaa ture garuu kara Manchester United inni kan deeme Andre Berta Director Ispoortii haaraa Yokoresh irra filatan. Dhimmi Yokoree filannoo isaanii qabxii ammaatirratti akka bu'uureeffate kan namatti akeeku keessaa isa kana tokko. Kilaboonni kunneen lamaan dilbata dhufu Manchester United Arsenal Old Trafford gaafa walitti dhufan Arsenal bara darbee Manchester bara darbeetii miti kan walitti dhufan. Lamaan isaanuu fuula haaraadhaan kan isaan walitti dhufanii tariitii sanaan dura kilaboota morkiitii isaan keessaa Aston Villa Newcastle waliin taphataa Sambata jechuudha. Premier League England Brighton Fulham waliin Sunderland West Ham Tottenham Burnley waliin akkasumas Manchester City Wolves waliin kan isaan taphatanii tapha Manchester fi kan Arsenal egaa bifa addaatiin keessumattuu qindoominni Ruben Amorim tooftaa akkamii qabatu Mikel Arteetaan bara darbirraa waa jijjiiruudhaaf kan isaan itti yaalan dorgommiilee bara dorgommii kanaan qophiidhaaf taasisaa turaniin tooftaa taphaa jijjiiruudhaaf sarara ittisaa cimaa qabaatanii kubbaa sarara qarqara lamaaniin akka gara duraa deemu yaalaniiru. Rukuttaa rogaatirraa kubbaa bifa biraatiin yaaluudhaaf tattaaffii taasisanii jiru. Filannoo taphattoota illee jijjiiruudhaaf yaadanii kan isaan jiranii kun Premier League England Sanbata dhufu eenyutu eegala Yokoresh moo Benjamin Sesko isa jedhuuf gamanumaa kan eegamudha.